Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyantiyaa guyyaa har'aa waan bareedaa tokko isiniif qabadhee dhiyaadhee maashaallah waan isinillee fayyada jedhee yaadu waan ofiifillee itti fayyadame jechuudha. Maashaallah hundumti keessanuu akka irraa fayyadamtan akka itti fayyadamtan abdii qaba. Hundumti keessanuyyuu waliif sheer gootanii karaa kaluudhaan akka itti fayyadamtan waan osoo hin yaadne itti fayyadaman maal jechuu keessanillee hin oolu. Inshaallah inni akkuma argitan kana shaamboo balsama inni akkuma argaa jirtan kana shaamboo balsamaati jechuudha. Erga dhiqannee geessine dhiqannaan isa rifeensa keenya dhiqannee shaamboodhaan dhiqannee erga geessine boodarra dhiqannaan. Kanaafuu san malee faayidaa biraa faayidaa bareedaa waan ofiitti fayyadamee arge waan immootiyyuu ragaa qabu isin argisiisuu barbaade. Akkuma argaa jirtan isa kana xiqqoo isii sahanatti qicattanii jechi muhimmi isa kana ta'uun qabu, isa kana bichaa ta'uun qabu. Balsama kan itti fayyadamtan jechuudha. Kan isin itti fayyadamtan balsama haa ta'u. Xiqqoo isii bishaan itti qicattanii xiqqoon baay'iftan jechuudha. Akkasitti immoo waliin dhooftan jechuudha. Waliin dhooftanii xiqqeessitanii waliin dhooftan akka inni xochatutti. Akkuma argaa jirtanii ani amma baay'eellee itti hin barbaanne isinitti mul'ata jedhee yaada. Xiqqoo isii akka xochatutti ani waan itti baay'ee hin barbaadaniif baay'ee hin barbaanne isinuma argisiisuuf malee. Kun akkuma argaa jirtan kanan xochata. Kun akkuma argaa jirtan kana hin xochata jechuu ani baay'ee waan hin barbaadanii fi erga shaamboon dhiqattanii rifeensa keessan baatanii goggoifattanii inni goggogee geesse yeroo filachuuf deemtan san rifeensa keessan qooddanii xiqqeessitanii akkasitti quba keessaniin fuutanii akkasitti keessa oofata. Rifeensa keessan karaa kaluun ka wal qabu ka isinii filamuu didee ciccitu filachuu dandeettan jechuudha. Inshaallah hundumti keessanuu laaltanii akka irraa fayyadamtan akka waliifillee dabarsitanii osoo hin xaarre kiriima waan adda addaa soquu osoo hin taane rifeensa keessan filachuu dandeettanii abdii guddaa qaba jechuudha. Ammallee bareedintiyaa waan ofiitti fayyadamee argeera jechuudha. Isa kana erga rifeensa keessanii isa kanaan filattanii geessitanii jettanii xiqqoo isii fuutanii rifeensa keessan haxooftanii hidhattanii innillee viitaaminiidha. Innillee viitaaminii bareedaadha akkuma argaa jirtanii. Ofii kiyyaatti fayyadame jechuudha. Mataan rifeensi kiyya baay'ee jabaadha. Waan baay'ee nama fayyadaati jechuudha. Rifeensa keessan erga filattanii geessitanii goggogsitanii waan biraa osoo hin dibanne isa kana baay'attanii caafii isaatirra hidhattanii maashaallah baay'ee waan nama fayyadaati. Isinitti mul'ata jedhee yaada. Akkasuma immoo inni kunilleen akka zayitaati.
inni kunis akka zayitaati. Garuu zayitaa miti, inni akka jiliiti. Rifeensa keessa yeroo dhiqattanii baatan osoo akka zayitaa ta'ee kafana keessan hin balleessine, odoo zayita ta'e hafuurri tokko isinirraa hin dhoofne rifeensa keessan karaa kaluun isinii fila jechuudha. Inni akka jiliiti, akka jiliititti hirkata. Filachuun dandeettan jechuudha. Isa kanallee suppermaarkeetta bakka jiru sagaliyyaa akkasii argachuu dandeettan jechuudha. Inshaallah itti gammaddanii jaalattanii jedheetii yaada. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.